Mootummaan Itoophiyaa adeemsa filannoo akka sirreessu Ameerikaan gaafatte. Ameerikaan bilisummaan walitti qabamuu fi yaada ifii bilisaan ibsachuu akka dhugoomu hirmaannaan paartiilee siyaasaa fi tajaajilli intarneetii akkasumas odeeffannoon akka jiraatuuf jabeessitee gaafatte. Dubbi himaan State Department Ned Price ibsa wixataa kaleessaa kennan keessatti kana kan jedhan paartiileen siyaasaa haala adeemaa jirurraa gammachuu akka hin qabne ni hubannaa kan jedhan qondaallee Ameerikaa kun yoo xiqqaate filannoon wal qabatee hokkora naannichatti ka'uu maluu hambisuuf michoota keenya idil addunyaa waliin ni hojjannaa jedhan. Ameerikaan mootummaan Itoophiyaa filannoo biyyaalessaa ce'umsa kanaaf murteessaa ta'e adeemsisuun dura marii rakkoo siyaasaa biyyattii furuu danda'u hunda hirmaachise akka gootu gaafattee ture. Garuu mootummaan Itoophiyaa yaada kana hin simanne. Senataroonni Ameerikaa 5 filannoon Itoophiyaa ulaagaa idil addunyaa hin guunne jedhan. Boordiin filannaa biyyaalessaa Itoophiyaa ammoo qeeqa Ameerikarraa dhiyaate kanaaf deebisaa laate. Senataroonni Ameerikaa haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiruun filannoon geggeeffamuuf guyyoonni muraasni hafe ulaagaa idil addunyaa kan hin guunne tahuu qeeqanii jiru. Walitti qabduun boordii filannaa biyyaalessaa Itoophiyaa aadde Burtukaan Miidhagsaa gama isaaniitiin senataroota qeeqa kana dhiyeessaniif xalayaa barreessanii jiru. Xalayaa tanaanis Ameerikaan Itoophiyaatti dimokiraasiin akka dhugoomuu fi mirgi namoomaa akka kabajamuuf tattaaffii gootu yeroon wal biraa qabee senataroonni 5 yaadni isaan dhiyeessan na ajaa'ibaa jette Burtukaan. Senataroonni Ameerikaa guyyoota muraasa dura haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiruun filannoon adeemsifamuuf jiru ulaagaa hin guutu jedhan. Filannoo bilisaa madaalawaa fi iftoomina qabaatee ulaagaa idil addunyaa hin guutu jechuun fudhatama dhabsiisanii jiru. Qeeqa kana dhiyeessuun duras gaanfa Afrikatti ergamaa addaa Ameerikaa ambaasaadar Jeefrii Filetmaan osoo gara Afrikatti hin imalin xalaa itti barreessanii turan senataroonni kanneen Ameerikatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Waashingtan DC Fitsum Araggaa boordiin filannaa biyyaalessaa Itoophiyaa bilisaa jechuun senatarootaaf ibsanis yaadni isaanii kun kufaa taa'ee jira. Burtukaan Miidhagsaa xalayaa barreessan tana keessatti paartiilee siyaasaa 49 galmaan keessa 46 filannoorraa qooda fudhatu eeranii qaadhimamtoonni 9,000 sadarkaa federaalaa fi naannootti hirmaatanii jiran. Dhaabbileen siviilii biyya keessaa 190 ta'an dhimma filannoo akka barsiisanii fi dhaabbileen biyya keessaa 34 ammoo filannoo akka taajjaban hayyama argatullee ibsan. Dhaabbileen taajjabdoota adeemsa filannoo akka hordofaniif ogeeyyonni 100 ni bobba'u jedhamee akka eegamus xalayaa aadde Burtukaan senatoroota Ameerikaaf barreessan kana keessatti eeramee jira. Mootummaan Itoophiyaa paartiilee siyaasaa jajjaboo dhiibee filannoo keessaa erga moggeessee kophaa isaa injifannoo labsatuuf fiigaa jira jedhamee qeeqama. Gamtaan Awurooppaa meeshaalee ammayyaa birmadummaa Itoophiyaa sarban biyyatti galchuuf gaaffii dhiheesse irratti waliif galuu dhabnee jechuun dubbata. Erga paartiileen jajjaboon addi bilisummaa Oromoof KFO'n faan filannoo keessaa bayanii paartiilee uummata biratti hagas mara beekamtii fi dhageettiin qabne waliin paartiin bilisiginnaa filannootti deemuuf guyyoota muraasatu hafe.